Kanaafuu maallaqa irra hiranii durgoo waan itti nyaatan waan itti dhugan waan itti qama'an wa'adan jirre biyya alaafaa walitti qabne isin baafna akka isin dalagattan isin goona mixirqishoo jaanii ummata boqeessanii ummanni immoo haya jaanii tiishartii sirraa fudhatanii maal jaanii achi gargalanii tiishartii guguban jechuu akkuma kitaaba maddamarii godhan jechuu. Kanaafuu qeerroon Harargee waan akkana godhaa jirti. Thank you so much jabaadha akkanuma laan waan nyaattan irraa nyaadha waan feetan irraa fudha immoo tiishartii maa biyyiin uffatina harame achi garagala waggaa achi garagaltan guba daase maaliif qabeenya keessanii qabeenya isaaniiti kanatu deemaa jira. Khabira waa'ee tooyisii abiyyaarraan tana itti taphataa jiru seenuu dura waanuma ammallee asitti waan qophaa'aa jiru jira jaanii turanii Waashintan DC irratti deeggartoonni isaanii warri lummuxii warri abii deeggarajaa namoonni hagi tokko bahanii which is nonsense waan haasawanii beekan waan godhanii beekan waan nama saalfachiisu bar duraan jenne waan nama saalfachiisu yeroo tanatti namni mootummaa diktaataraatiin deeggarajee hin deddeemu saa tanatti ta Minnesota haga amma ijoolleen jala buutee qeerroo Minnesota eeggachaa jirti aroonnoo manaan baane jaanii ilaamaa wanni as bahatillee wanni cirik jaan jirtu jechuu dhageenya jirra Minnesota irraa akka odeeffannetti jechuudha ilaa amma waan argineen jiru jaan yoo halkan bahan hin beeynu yoo halkan bahan hin beeynu hanga amma sa'a meeqa amma sa'aan lookaalii nu biratti sa'aan teenyaaf sa'aan Minnesota tokko sa'a 4 exactly 4 pm ilaa amma wanni baateen jirtu jechuudha kaadireen Ethiopia shall continue jettu ta dhiyootan mari'achaa turte ummata gagawaa warra Ethiopia shall continue Ethiopia shall be marre warra jaanii jira isaan illee dura Minnesota ni baana jaanii qoqophaawaa jiran hanga amma wanni bahanii jiru jechuudha. Kana wanni deemaa jiru kaadireen biyya keessa warri biyya keessa kaadiroonni xixiqqaan isaan leenjifannee ja'anii guyyaa meeqa adaamatti irratti maallaqa invest godhanii adaamarraa godina gabbusanii godinarraa waa takka wanni isaan itti milkaawaa jiranii jiru jechuudha. Ijoolleen fuutee maallaqa durgoo irraa nyaattee dhuydee tiishartiis fuutee kaan gubaa jirti kaan wanni godhaa jirti Shimallis Abdiisaa irra awwadaa dhaqeeti xiqqeessanii jechuudha. Kanaafuu Harargee guutuu keessa kanaa deemaa bakka biraallee sanuma jechuudha. Kuni waan jajjabeeffamuu qabu. Uummanni keenya ammaan booda sobamuu dhiisee jira. Biyya alaa isin geessinaa carraa maarree isinii kanninaa asuma keessatti akka dalagattan investii isin goosifnaa kana isinii bannaa kana isinii goona jaanii uummata keenya sossobuudhaaf yaalii godhaa jiran. Kunilleen ittiin milkoone jechuudha kaadireen. Abiyyi kana hunda khasaaraa jira. Akkuma dippiloomaasii diyaaspooraan Oromoo daaraa duraa itti laaqetti warri biyya keessaalleen qabsoo irratti eegalee jira jechuudha. Khabira guddaa waan nama saalfachiisu waanin anilleen akka nama tokkotti itti saalfadhu itti qaanfadhu jechuudha. Maaliif jennaan Haayila Sillaaseen maal godhe beektanii Haayila Sillaaseen gaafa lola gaafa aangoorra ture abaar dhufee ture walloo fi Tigraay goggogiinsi dhufee ummanni beelaan akka malee manca'e akka malee beelaan dhume ummanni ka addunyaan akkana ilmi namaa waan nyaatee dhugu dhabee akkana ja'u saree isaa san gartanii miteessee jala ceceetu saree Haayila Sillaasee jala ceceetu saritti isaa saniif barzidee isiitiif maal godhe keeka Faransaay irraa ordera godhe keeka saree barzideetiif osoo ilmi namaa waan akkana bishaan laagarra buufatu beeltii nama fixxuu wallotti laal wallahi waan akkana laagarra namni buufatu dhabee namni akkasi goggogee ilmi namaa akkana qaqallatee dhume san Haayila Sillaaseen hin dhageenye inni ani nugusa waan gaggaarii malee waan caccalalaqu malee an arguu hin dhaga'u jechuudhaaf ka ilmaan namaa ilmaan Tigraay fi Oromoonni walloo akkasi dhuman inni maal godhe keeka ordera godhe jechuudha. Eessarraa Faransaay irraa ordera godhe barzidee saree isaatiif kayyuu imaajin rabbi isinitti haa agarsiisu osoo ilmi namaa waan bishaan akkana laagarra buufatu dhabee beelti garaa akkasii goggogsitee waan nyaatu dhabee akka baalatti loon isaanii facaanii isaan osoo akkana facaaniiti akkasitti Haayila Sillaaseen saritti isaatiif keeka barzidee ordera godhe Faransaay irraa sareedhaaf ilmi namaa saree hanqate jechuudha. Amma dhiyootana wanti haa jiru ilmi isaalleen akkasumatti Abiyoot Kaasahuun adawwiin addaggeen galtu ka ilmaan Oromoo akka mansalaala irratti gubbaan tarkaanfatee deemee arraan tana aangoo qabate gantichi kun arraan tana maal nu garsiisaa jira laaltanii isin Afaarii fi Walloo irratti ilmi namaa sababa galaana dhiyoota lolaa galaanaatiin
akkasit dhume arrammoo ilaan miniiti an isinitti haasa'u kanatti awwaanisni midhaan qotee bulaa lafarraa dirgam godhaa jira yaa jira keenya qotee bulaan akkana dhiiga booyaa jira ummanni jonfol ummata waan takkan beeyne ummata akka loonitti akka waanuma akkanumatti biltsiginnaa jedhaniituma horii qaraatiin qabne qofa walitti qabatee ummata dhamaa qofa ummata akkanumatti akkanuma ija guduunfatee nama deemu maal siin jaan beeytani hay duba paarkii haa eebbisu inni akka tooyisi akka daa'imatti haa taphatu awwaan isa wayi inni fidee siin jaan osoo biyya addunyaa namaa addunyaan keessa jirtu gartani waan akkana afaan isin hin baasu shame on you yaa namicha keessattu Taayee Dongora dhaggeeffadhu Taayee Dongora arraan tana Doonaald Tiraamp yoo balaan takka Ameerikaa dhufte heerikeeniin magaalaan an jiru tana gizee hunda bahara irraa kaateeti dhufte mana namaa haxooyti takkaa bishaantu galaanoonni fuudha never Doonaald Tiraamp deemee golfiin taphatu Doonaald Tiraamp dhaqee golfii maal Doonaald Tiraamp maal taatee hojaaniin hay heerikeenii waynaan fideehi heerikeenii rabbiin fide neechara fide jee golfii taphataa hin taphatu Presidenti biyya biraa bira dhaqa yoo biyya isaa keessa bubbees haa ta'u fedhu roobaan haa ta'u fedhu balaa awwaannisaa haa ta'u wama fedhe haa ta'u Presidentiin biyya tokko osoo biyya sarra lammiin biyya isaa imimmaan booyanii orra Oromoonni walloo obbolowwan keenya walloo keessatti arraan tan Oromoonni walloo midhaan akkasitti awwaannisni duraa fixee osoo lola san hamaa keessa jiranii osoo dhiiga booyanii Prime Minister biyya tokko tooyisii naa taphata tooyisii ijoolleen faranjii asitti taphattu ijoolleen nuti qarshaniin geessinee achi bakka taphaa itti taphatan nuti sababa koronaa namaa geessuu dhiifne amma bakka paarkii san paarkii ijoolleen taphattu namni dhiisee jira addunyaan paarkii geessuu dhiise arraan tan osoo namni dhiiga booyu osoo lammiin dhiiga boochuuti inni golfii naa taphata jira keenya isaaf birqii dhagaa isaaf birqii paarkii takka eebbisuun Prime Ministeraatu paarkii eebbisaa nama miliyoona 110 qabdu liqaman bar magaalaan jiru meerii magaalaan jiru namni eebbisu dhabame hayyee eebbisi paarkii tokko eebbisi because laqomaata አንድ ጣት ብርቅ ነው ጀማሪ ለቆማታ አንድ ጣት ብርቅ ነው ጀቤተኒ isriif maybe paarkiin birqi isin itti hodanta immoo wanni godhamu dogoggora namicha kun namicha qalbiin isaa shawtaate namicha maraate namicha rakkoon namaan galleef namicha bilicii malee rakkoonatti naasayina barammas akkasee galani amma warra akka Taayee Dongoraa kunfaan rakkoonutti naasayin siin jaar rakkoonutti naasayin nuti nagarre warra galaanni fuudhe warra beeleedaa galaanni dhiyootana jalaa fuudhe suni nagarre way abiyyi fidee siin jan hayye awwaannisni lafarraa duguugu jira yaa baleessa kiyya tooyisii taphachuu dhiisiiti addunyatti iyyadhu diroonii naa erga nagargaara sadaqaa naa erga sadaqaa naa ergaati didiitii illee ta'u waan kana firraa itti afufa miskiinni manguddoon ayyoon carqii fudhatteeti awwaannisamee akkam gootee irraa ofti akka ammayyatti yoon tahin wanni kun yoo xayyaara fudhattee xayyaaraan ittiin facaasin jarri qawwee dhawa carqii fudhatanii dhawan they cannot change wata goruu hin danda'an ati immoo asii tooyisii naa taphatte yaa jara keenya arraan tana wanni kun dogoggoraa ta'een way abiyyi fidee siin jaan ummanni jonfol kun ummanni jonfol rabbiin wooma takka keessan kaayin rabbiin angullaa takka tayaaddu rabbii keessan kaayin maal siin jaan bar awwaannisa kana abiyyi miti kafidee siin jaan mee Presidentiin Ameerikaa gaafa heerikeeniin biyya teenya tana nu dhoyte mee onnee qabaa deemee golfii haa taphatu golfii taphatee aboo Doonaald Tiraamp Luuziyaanaa takka Teksas galaanni fudhachuu jira dhaamu jira ogaa jaaniin wahii naani fidee hii rabbii fideen jiru Doonaald Tiraamp suufa firraa baaseeti koofiyyaa kaayyatee huccuu isaa tiishartii uffateeti bakka balaan buute san dhaqa ummata jajjabeessa akkas ilaal liidara jechuun akkasumatti feetan mootummoota Awurooppaa dhaqa mootummoota feetan bira dhaqa gaafa balaan uumamaa tokko dhufe wama fedheen haa dhufu fedhu waraanaan haa dhufu ammin fedhu awwaannisaan haa dhufu fedhu galaanaan haa dhufu wama fedhan haa dhufu waan itti jirtu pleesharii waan taphaa waan si gammachiisaa dhiifteeti maal goota ummata san bira dheeyxee suufa firraa achi darbitee dheeyxee waan qabduun gargaaraa yoon dandeenye jajjabeessitee boru ganama addunyattiin isinii iyyaa isinii karadhaa jettaan malee
abbaahi akka tooyisii nama waan takkan argini akka gaafa ijoollummaa diriimisan makiinaa tooyisii naa ofa tooyisii asitti daa'imni teenya itti taphattu tooyisii nuti paarkii geessinee faranjii dhiisa gurraachaa fi adii fi namni hundi itti taphatu akka waan qubna garii bigdiilii godhee tana naa taphata paarkii naa bisan xoxxoon akkana taatee jira aboo hin xoxxoo mitiiti akkuma gaafa Haayila Sillaasee abaar wallotti nama fixaa ture san gaafa abbaan keeka Faransaay irraa ordora godhu Haayila Sillaaseen ordora godhu akkuma san arrallee ummanni miskiini dhiiga booyaa jira ummanni ansoolaa fudhatee ari'uu jira awwaanis ansoolaan ari'uu hin danda'u awwaanis ari'uu hin danda'u awwaanis hedduudha akka malee dhiiga booyan waan isaan amata guutuu facaafatanii qotatanii itti rakkatanii wanni jaan guyyaa takka tuuna dhufee midhaan jala nyaatu jira manguddoon teessee akkana dhiiga boochaa inni tooyisii naa ofa karabbiin sammuu cufe kun namicha maraata shawjee galgalaa ganama nuti maali nuti prosperitiidha nuti warra guddatu nuti that's nonsense man what kind of garbage party or garbage person dhugaan isinii man kuni garbage ummaan hinjaamu addunyaa irratti hinjaamu deema addunyaa tanarra bakka feetan dhaqa osoo balaan biyyatee keessa bu'aa jirtu osoo balaan galaana mana keessa dhufaa jirtu ati waan injoosi goosistu prime minister ta'e takka presidentiin hin godhu this is a shameful nama saalphachiisa nama xiqqeessa hay bara amma mee arrantana German haa jennu takka England haa jennu balaan takka itti dhuftee jirti do you think ummanni kun prime ministeronni kun takka jarri kun osoo ummanni isaanii dhiiga booyaa jiranii osoo ummanni isaanii ujaanii booyaa jiranii you think they gonna enjoy ni taphatanii maali yoo jettee no waynaan fidee ati feetu fidi fedhu rabbiin haa fidu abbaan fedhaa dhufu balaan balaadha biyyateetti rabbuutee jirti gaafa balaan biyyateetti rabbuute it doesn't matter fedhu rabbiin fidee fedhu abbaan fedhaa fidu ati garuu ummata lammiisan deemteeti imimmaan irraa haayita malee akka horii akka gawwatti as deemtee akka daa'immanitti paarkiin eebbisattee olii gadi hin ceceetu jechuudha so kanaafuu kun waan nama saalfachiisu kun silaa warri biltsiginnaa waan itti qaanfatan waan itti qaanfachuu qabdan dheengadda affaar irratti akkasitti affaarii fi wallotti galaanni akkasi nama fuudhe beeladaa ummata jalaa guure nama keenya akkasitti dugugaa bee ka'arrammoo awwaannisni fiifuu mataan isaa Itoophiyaa qofaa miti bara awwaannisni kun Itoophiyaa qofaaf dhaabbachuuf hin ta'u bara gana Afrikaa wal ga'uu deemaa waan hamaadha waan silaa addunyatti iyyatanii ummata ifiitiif silaa waan biraa godhuu dadhaban ummata kiyya jettee koofiyaa ofirraa baastee karabaata achi darbitee suufa ofirraa achi darbitee ummata miskiina kana dheeyxee jajjabeessita waan biraa godhuu dadhabnu midhaan irdaataa isiniif hinnaa waan kana ummatatti addunyatti iyyannaa jetta addunyaan akkas hin gargaarre ati anni guddachuutti hin jiraata kijiba qinxooxxuma sani bakka isaaf Itoophiyaan nama meeqa haguma naannoo 4 kiiloo jirtu san qinxooxxoo qofa isaaf Itoophiyaan hasani ala namni kiiloomeetira 1000 takka irra jiru namni kiiloomeetira 500 irra jiru hojii isaatii miti dirqama isaatii miti inni hanguma qinxooxxoo san paarkii tolfatee makiinaa tooyisii ijoolleen taphatu tolfatee gaafa waan kana enjoy godhe Itoophiyaan bal'atsaqte paarkii nama bal'atsaqa come on man paarkii itti taphataniitu nama bal'atsaqa iza maali suni faabrikaa xayyaaraati moo faabrikaa maaliiti natti himame hayya arrantana waan hujii namaa uumu dhugaadha faabrikaa xayyaaraa eebbiftaa jennu warshaa konkolaataa eebbiftaa jennu okay waan gurguddaa goote ummataaf hujii uumtaa jennu garuu waan enjoymentii namni golfiin taphatu guyyaa akkana gaafa balaan biyyateeti buute golfiin taphattu paarkii dheexeen eebbistu waan akkanaan godhamu mootummoonni addunyaan godha waan akkana maaliif ummanni jeer gurra qabatee sitti jechuudha maal goota gaa Itoophiyaadha maal goota wanni isa jala yaa'u nutu irra sammuu qaban nutu mo girrisaa kana isinirra wayya rakka dhibba numa girrisaa kanaatu xiqqoo isinirra sammuu qaba numa isinirra wayya ka xiqqoolle ta'u waa ganazabuu danda'u hin godhamu seera addunyatti akka addunyatti nuti gaafa balaan bakka adda adda dhufte pirezidaantoonni maal godhan deemanii bakka balaan dhufu bar namni sadi yoo du'e arraan tana qilleensi guddaan tokko dhufee namni sadi yoo dhufe Donald Trumpiin ka'ee bakka san dhaqeeti naannoo san dhaqee jajjabeesse ammaan tana isinii bakka buufnaa akkana isinii goonaa jajjabeesse akkasumatti Kanadaalleen akkasuma godha Awurooppaallee akkasuma hundi akkasuma godha jechuudha
teenya gaadhamaatuun tu maal siin jetti aboo cinqii nutti naaseyna nuti balatsagu jirra nuti prosperity tahaa jirra ha cinqii nutti naaseyna awwaanni isa rabbi fide abbaa fedhe haa ta'u galaana rabbi fide abbaa fedhe haa ta'u siin jedhan you see garaagarummaa because namichi abjuu mataa ifii keessa nu oofu jira malee abjuuma mataa ifii san arga malee waanuma gaafa daa'ima abjootaa ture san arga malee nama akkuma abbaan isaa Haayile Sillaaseen amala Haayile Sillaasee qaba amala nugusaa qaba osoo ummanni walloo aboo dhumnee u'uu ja'anii ummanni huuqqatee ummanni lafaawee waan nyaatu dhabee Tigraay keessa akkasii namni beelaan dhumee gaafa Haayile Sillaasee san Haayile Sillaaseen taa'ee zanaa je'ee beeta mangistii isaa keessa sariitti isaatiif birthday cake order godhaa jechuudha. Same shit is happening right now. Wahuma santu happen ta'a jira ammaan tan. Kanaaf yaa jara keenya nuti biyya san irratti abjuu nama tokko qofa samitti ol kuchiisanii nama tokko qofa nabiyyi godhanii nama tokko qofaaf waan inni jee qofa akka waan waaqni jee gootanii ifillee saalfachiisina guyyaan kun ni dabra ummanni arra akkana hadhaa'e kun ummanni arra akkana rifate kun deewwin guyyaa takka tana keessaa numa baha ummanni kunis rakkoo arra seenan tana numa bahan Itoophiyaanis ara kiiloo taateetuma naftu Itoophiyaan ara kiiloo taatee naftu Itoophiyaan ara kiiloo ala Oromiyaan ara kiiloo ala rakkoo amma ummanni seene kana karaa adda addaatiin fedhu balaa galaanatti haa dhufu fedhu balaa awwaannisaatiin itti haa dhufu fedhu balaa political crisisdhaan ammaan tana keessa seenan kana ummanni kun gaafa tokko keessumaa baa rakkoo tana seenaan ummata huteessan jechuudha akkuma arraan tana mee Haayile Sillaasee eenyu dagata hin dagatu jechuudha waan inni keekni inni Faransaay irraa saree isaatiif ordora godhee gaafa beelaasan ila amma barabaraan dhaloonni itti yaadachaa deemaa jechuudha. Abiyyis guyyaan kun hin dagatamu beek osoo namni dhiiga booyu osoo arra Oromoonni keenya warri Walloo ka Affaar haa ta'u warri Tigraay haa ta'u naannoon kun hundi arra osoo awwaanisni midhaan jalaa fixee booyu jiranii isin immoo paarkiidhaa jettanii bashannantan jiru uummata akka keetii kaadiree sirra hin jirre kaadiree sirra waa takka hin jirre jechuudha kana wali guuratan jechuudha so kanaafuu jabaadhaa kanuma isinitti himuuf hin dhufe biyya alaati irraa illee nama akkana maraata akkana kana ta'e garrajaanii warreen hiriira qopheessina jettan itti jabaadhaa warreen immoo daldala qabdan arallee irra buusaa osoo hin deemne warri daldala qabdan warri paartii kana deeggartan warri maraataa kana deeggartan isinumaatu magaalaa teessaniif cufe prosperitiin achirraa mindaa keessan isin haa kabaltu Oromoon sumuni takka irraan bitatina ittiin gurguratina warreen biyya alaa jiran diasporaa keessa wama fedhan daldala fedhanii irratti haa bobbahanii ittiin fayyadamina uummata kana uummata bilchiginnaa yookaan PP gargaaru as taa'ee never qarshii takka teessan hin geessina nama kaaniif geessa nama kaan gabbisa nama toltuu teessan jaalatu nama waan keessan isinii wanni godhu nama sanirraa dhaqaa bitaa agarsiisa fedhu biddeena haa ta'u fedhu uma fedhe haa ta'u fedhu taaksii ritarnii dalagachuu haa ta'u fedhu deekkeera haa ta'u waanuma fedhe waanuma Oromoo irratti isaan hundaawanii tatta'anii jiran namticha osoo obboloowwan keenya osoo lammiin teenya Walloo keessa awwaanisni midhaan irraa fixee jiru osoo ummanni akkasitti dhiiga booyaa jiru manguddoon osoo qotee bulaan keenya dhiiga booyu inni asii paarkii keessa tooyisii daa'imman asiitti taphatan Ameerikaa kanatti akka waan guddaa akka nama rooket uumetti achi keessa taa'ee naa taphata jechuudha. Sinigalee so kanaafuu kun waan nama saalfachiisu waan itti qaanfachuu qabdan jechuudha. Kaadireen qaanfadhaa waan akkana qaanfadhaa amma Donald Trump yoo arganii itti qofla amma kana akka daa'imatti biyyan bulcha ja'a tooyiskaarii taphata osoo biitti isaa balaa awwaanisaatiin dhumaa jirtu. Way biyya westerniin ta'e nigaa maal isinii goona arra silaa biyya westernii biyya osoo balaan buutu pirezidaantoonni silaa arra gaalfii taphatan silaa pirezidaantoonni asii paarkii tooyisii akkasii keessan taphatan that's because la qomaata andi ta birqina jaan nuuf birqiidha amma paarkii tokko eebbisuun nuuf birqiidha nutti toluu dandeessi bara amma maal jedhaa waan bar ililliin akkana bareeddu takka nuti amma nuti tolchineetuni maali Las Vegas fi Dubai jirtu jaa bo baadiyyaa Ameerikaa hunda keessa jirti yaa akhi ililliin akkasii naman beeyne sobda waan akkasii sigalee so ati amma nuti amma waan biraa maqaa nuti khaasinaa nuti biyya guddatte nuti biyya guddinarra jirru Tokyo fi Dubai ta'u jirra amma cinqii nuti naasayna waan nama beela'u nuti naasayna waan nama awwaanisni midhaan jalaa fixu nuti naasayna waan warri galaanni fudhate nuti naasayna waan lolaa nuti naasayna jettan jechuudha kun wallaaluma
kun wallaalummaadha. Osoo beeyte arraan tana addunyaan sitti hofalti. Osoo beeytisaa achii sila arraan tana diroonii tokko mee waan paarkii jaartu kana